Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed muummicha ministeeraa deeggaruun kiyya isa sirriitii jee faallaa kana immoo biyyi keenya amma kufaatitti waan jirtuu fi mormuun kiyyalleen dirqamaa jea kana kan jee kaleessa gaafiif deebii miidiyaa jaraa waliin guyyaa kaleessaa kan afaan Amaariffaatiin godhametame irraa kan fudhatamedha. Bal'ina isaa isiniin dhageessisa. Waboon Finfinnee ji'a afuraniinuu kallattii afuraniinuu marsitee waan jirtuuf muummichi ministeeraa ergaa dabarsee jira. Finfinneen akka helikooppitariin eegamtu jechuudha. Ergaan dabree jira kanallee bal'inaan isin dhageessisa. Waa'ee gubachuu Los Angeles yookaan magaalaa guddittii biyya Ameerikaatiin wal qabatee barreeffamni Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa barreesse namoota hedduu biratti dheekkamsuu kaasuu fi wal lolchiisallee jira. Kanallee bal'inaan isinitti hima. Kirkirri lafalleen akkuma itti fufeetti jira. Baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa viidiyoo like share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti waa'ee magaalaa Finfinnee kanaan haa eegallu jechuudha. Akkuma beekamu fuuldura keenya ayyaanaatu as deemaa jira. Ayyaana as deemaa jiru kana wal qabatee jechuudha magaalaa Finfinnee akka isin helikooppiteraan eegamtu jechuudha. Ergaan darbee jira jechuudha. Kuni maaliif jettanii maaliif akka helikooppiteraan fakkeenyaaf mootummoota darbanirra hanga ammatti takkaa Finfinnee helikooppiteraan eegamtullee hin agarree dandeettima akkasiitu biyyi keenya hin qabdi jennee yaadaa turre. Dabalataan immoo yaadullee dandeenyaa jechuudha. Gaafii namoota hedduutti illee ta'e dhugumaan mootummaan Itoophiyaa helikooppitariin biyya eeguu ni danda'a kan jedhu namoota hedduu biratti gaafii ta'ee jira. Gaafii sammuutti gaafii ta'ee jira. Kanaaf immoo biyyi keenya dhugaa haa taatus soba haa taatus helikooppitariin akka magaalaan Finfinnee eegamtu ergaan darbee jira. Kanammoo walumaanuu eegna fuuldura keenya jira waan ta'eef ni eegna jechuudha. Dhugumaan helikooppitariin akka eegamtuu fi akkasumallee ajandumaa waan kana uumanii kan jedhu immoo bal'inaan walumaan ilaallaa nulleen jala buunee ka isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Kana deebii nulleen deebii isiniif hin qabnu akka nama miidiyaa tokkotti jechuudha. Finfinneen waggaa yoo xiqqaate waggaa 150 guutuu waraanan kan turte yookaan biyyuma akka ta'ellee haa taatu biyya dimokiraasii afaaniin jaatuma dimokiraasiin keessa hin jiraanne biyyi Itoophiyaati haa taatu akka bara kanaa immoo taatee hin jirtu. Kanumarrattuu immoo takka helikooppitariin isii eegamtu hin agarree jechuudha. Hin dhageenyerre seenarratti illee hin dhageenye. Dirqama akka helikooppitariin eegamtu kan godhe jechuudha. Leencicha bosona keessa jiru ilmaan Oromoo qarree fi qeerroof qarree bosonatti galanii mootummaa fi warreen mootummaa jala deemuun kokkee wal qabaa jira. Waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Akkuma beekamu amma dura waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee funyaan Finfinnee jala akka lolaa jiru kana nama waliin gaafachiisu jechuudha. Hanga duukamii fi magaalaa naannawa Finfinnee jirtu guutuutti akka qabatee lolaa jiru ni beekama jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kanuma wal qabatee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo lafaan dadhabameeti amma akka inni magaalaa hin seenneef magaalaa Finfinnee akka eegamtuuf helikooppitariin eegamu jammaree jechuudha. Kun immoo muddama mootummaan keessa jiruu fi jabinna waraanni bilisummaa Oromoo argisiisaa jiru namatti mul'isaa jechuudha. Akkasumallee sochiin waboon godhaa jirtu jechuudha. Hedduu mootummallee kan Jawaar Mohaammed godhaa jiruun wal qabatee jechuudha. Hedduu mootummaa sodaachisee mootummaan muddama hamaa keessa galee jechuudha. Daawwattoota keenya kanaafu rabbi biyya teenyallee nagaa haa godhuma jenna. Waan biraa waan jennu hin qabnu. Waraanni bilisummaa Oromollee cimee lolaa jira jechuudha. Inumaa kan dhiyoon tana harka kennatanii galaniin caalatti jechuudha. Kan inumaa sila waraanni bilisummaa Oromoo kan dhiyoon tan harka kennatee gale kuni uummanni Oromolleen akka eegetti kan hafe kan bosonatti hafelleen jala harka kennatee gala. Uumaa biyyi teenya nagaa taatee nageenyiin bu'aa keessafuu giddu galaatti nageenyiin bu'aa jedhamee eegamaa jira. Inumaa bakki waraanni bilisummaa Oromoo amma itti hammaatee bakkuma waraanni itti gale sani jechuudha. Dhugaa dubbatu bakki nageenya amma itti dhabamaa jiru achumaa'uu jechuudha. Kanaaf egaa wanni soduma waraana bilisummaa Oromoo irraa qaban kan Finfinneen helikooppitariin eegamuuf murteessee jechuudha. Ni eegamti moo hin eegamtu kan jedhu fuuldura keenya jira ni eegnaa jechuudha. Kanatti aansee daawwattoota keenya kabajamoo gaafiif deebii Jawaar Mohaammed xiinxalaa siyaasaa waliin kalee afaan Amaariffaatiin godhame irratti jechoota tokko waan achirraa fudhadhee qabadhee isiniif dhufeetu jira jechuudha. Daawwattoota kiyyaa kan waan Jawaar Mohaammed hanga amma dura Awurooppaa keessatti dubbatee fi kana wal qabatee jechootuma tokko jechuudha. Waan ijoo ta'e Jawaar Mohaammed fakkeenyaa fi ati duraan mootummaa deeggaraa turte gaafii walitti guuratee dhufe jechuudha. Mucaan gurbaan Teedii Mo'eennu jedhan kan kalee
Teediroos Mo'eennu jedhama kan abbaan miidiyaa sanii jechuudha. Gaafii namni mandara keessaa gaafataa turee fi akkasumallee gaafii ijoo taatee fi kan warri mootummaatii fi warri deeggartoota mootummaatii fi deeggartoota mootummaa hin ta'in illee gaafii sammuu itti ta'ee fi waan yeroo hedduu namoonni illee gaafataa turanii hunda walitti guuratee kaan kitaaba keessaa fudhatee leenca hin argine inni leenci afaan bu'ee jechuudha. Garuu dhugaa dubbatuuf ani gaazixeessaa sun baay'ee cimaadha. Dhugaa baay'ee cimaadha. Maaliif Jawaar Mohammad xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad tu isumarra dhugatti nama jabaa fi nama siyaasa leen bilchaate fi beekumsa qabu ta'e malee silaa lafaan dha'ee ka'e jechuudha. Osoo nama tokko taate dhugaa dubbatuuf gaafii jajjabduu qopheeffatee dhufe jechuudha. Gaafii ajaa'iba qopheeffatee dhufe garuu hayyichi diiman nama badaadha ofirraa nama waa argu waan ta'eef za'aa meeqa guutuu wal karaakkaraa turan jechuudha. Keessafuu waa'ee amantii irratti hedduu wal karaakkaraa turanii ijoon inni gaafate ati kaleessa gaafa Ameerikaa galtu mootummaa deeggaraa turtee arrammoo akkamiin deebitee mootummaa kana mormita waan jedhamu hunda gaafatee ture jechuudha. Jawaar Mohammad akkas jechuun deebiseef jechuudha. Kaleessa mootummaa deeggaruun kiyya isa sirriitii waan dhugaatii karaa sirriitii jechaanii ture jechuudha. Akkamitti karaa sirrii ta'ee jennaani kaleessa paartiilee siyaasaa kan ala jiran hundumaayyuu walitti araarsee kan biyya alaa jiranillee biyya keessatti galchee kan mana hidhaa keessa jiran hayyoota mana hidhaa keessa jiran sabaaf sablammoota hunda hiisisuu irratti dimokiraasii xiqqollee taatu Itoophiyaa gara nagaatti oofuu keessatti waan nagaati fi waan biyyallee faayidaa qabu Itoophiyaallee gara fuulduratti oofsisuu danda'u dalagaa ture jee muummichi ministeera gaafa san akkasittiin deeggaree jeen arrammoo biyyi teenya faallaa sanii amma gara nagarraa deebiteetti gara kufaatiitti deemaa jirti jeen kanaaf jeen kan amma mormuun kiyya dirqamni ummanni keenya akka biyya kufaa jirtu biyya allayyatti deemaa jirtu kana waliin ummanni keenya akka gara qilee hin kunneefi isa ummata jalaa qabutti ummata keenya fi biyya teenyallee waliin jalaa qabu deemnaa jeen mootummaa waliin akka biyyi lafan keenya gaafa biyyi tun lafa geesse hawaasnillee ummanillee walumaan lafa gaafsan immoo kasaaraa guddaatu ummataa fi biyya kana hundaayyuu mudata. Kanaaf mormutti seenee jeen gaafa inni waan nagaa dalagu anis waan deeggaraa ture jedheen gaafa inni immoo karan taane goruu mormuun narratti dirqamaa jechuudha. Jawaar Mohammad kun waanuma dhugaati jechuudha. Kun waan sobni tokkolleen keessa hin jirre dabalataan ammallee gaafa kursii jalatti qabaa ture waan nagaatiif kursii jalatti qabaa ture. Deeggarsi biyyoota Arabaa adda addaa keessafuu gara Imiraatii fa'aarraa deeggarsi godhameefii ture jeen deeggarsa kana inni immoo sila dirree dimokiraasiitiin kan babal'isu garuu inni gara waraanatti jijjiireeti gara meeshaa hidhannoo meeshaa waraanatti jijjiiree inumaa kan duriin daran lola cimsee fi akkasumallee gadadoof dararaan hammaatee hawaasa irratti uummata nagaa irratti deemaa waan jirtuuf kanaafin gara mormuutti deebi'ee kaa'u gara fincilatti gara galee waan jedhamu dubbataa ture jechuudha. Waa'ee amantiitiinis wal qabatee jechuudha. Waa hedduu gaafate gaazixeessalleen Jawaar Mohammad illee jechuudha. Gaafii san hedduu wal morman jechuudha. Achirratti baay'ee wal morman waa'ee amantii irratti. Kanaafu sanillee inni immoo dogongorsiisuuf yaalaa ture jechuudha. Gaazixeessaas yoo dhaggeeffatanii jiraatan jechuudha. Hedduu dogongorsiisuuf yaalaa ture gaafii adda addaa gamana waan walitti hin deemne hunda walitti qabatee itti dhufe garuu Jawaar Mohammad nama isarra bilchaataa waan ta'eef achumatti isaa'u laal nam fattana jeeti fattanamee gaazixeessan dhuguma isiniin jaa dhaggeeffadhaa seenaati afaan Amaariffaa namni beeku sirriitti dhaggeeffadhaa. Nam fattana jee dhufeeti leencan argine fattanamee galee jechuudha. Gabaabdumatti hoon dubbii dimshaashan isiniif immoo gaazixeessan hayyicha diimaa nam fattanaa arra nam fattanaa ittiin riikaardii cabsaa yookaan bakka uummata biratti illee akka viidiyoon kun dinqisiifatamu waan addaa fudhatama akka inni irratti argadhu waan addaan haasa'ee uummata illee gammachiisa deeggartoota illee gammachiisa jee gaafii adda addaa gaafii sila jajjabduu wanni namni illee gaafanne hedduu gaafate garuu ufumaafuu deebi'ee interview to'e jechuudha. Matuma isaatiifuu interview to'e jechuudha. Gaazixeessaan dhugaa rabbii bakka waan jiru wallaalee deebii dhabee ufumaafuu yeroo meeqa kursii irra garagalee bakka jeuma seena jechuudha. Gaazixeessaan dhugaa rabbii waan deebisu wallaalee an baay'een kolfi jechuudha. Oduu keenya isa xumuraatiin jechuudha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa barsiisaa amantiitii fi akkasumallee nama siyaasaa Oromoo keessatti illee shoora ol'aanaa taphataa turee fi akkasumallee namoonni baay'een maybe Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa kana hin beeku waan beekullee natti hin fakkaatu. Maaliif hin beeku jedhe beektanii isa beeka malee Ustaaz Raayyaa ta'uu beeka malee
hujii Ustaas Raayyaatii fi backgroundii Ustaas Raayyaa akkasumallee history Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa namoonni waan beeku natti hin fakkaatu jechuudha. Waan inni keessa tare maal keessa akka tare jechuudha. Kuusaa seenaa isaa namoota sila kuufatanii jiran osoo gaafatanii baay'ee gaariidha. Maaliif Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa har'a gaafa biyya galee nashiida fi kana baasu namni nashiida qofaan beeka. San qofaa miti. Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa nama hidhatee saba ufiitiif waggaa meeqa guutuu bosona galee lolaa ture obboleessoo dhaggeeffadhu. Oromoo biraa gara qabsoonitis galata guddaa qaba. Gara namummaatiinis gargaarsas yoo ta'e namni hanga isaan ummataaf sabaaf sablammootaaf dhaabbatee gargaar hin jiru miskiina hunda bira dhaabbatee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti wanni jechuu barbaade ummanni keenya kuni rakkoo ufii dhiiseeti rakkoo alaa dubbata. Rakkoo mana ufii keessa jirtu dhiiseeti rakkoo nama biraa dubbatuuf fiiga. Sigalee dhugaa dubbatuuf barra. Oromoon biyya isii Oromiyaa irratti haala sanii morma muramtee harka muramtee harma muramtu gaafa san gadi baatee warra gaafa san gadi bayee sagalee ummata ta'uu miti dhiiguma ummata ufii saniifuu lafaa kaafatu hin danda'initu har'ammoo gadi bayee Ustaas Raayyaa qeequuf deema. Walumaa galatti Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa qeequllee hin dandeessanillee yoo dhugaa dubbanne bar qabsaallee yoo taate qabsaa dhugaa gameessa namaa jechuun Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaati beektaa gaafa bara artistii Eebbisaa Addunyaatu kan artistoonni Oromoo guutuun irraa baqatan abbootiin qabeenya Oromoo hundi irraa baqatan jechuudha. Warreen aangoo qabanis irraa baqatan namni reeffa artistii keetii obboleessa kee Eebbisaa Addunyaa kan wayyaaneen lafarra harkiste jechuudha. Makiinatti itee lafarra harkiste reeffa isaa kaasee namni awwaale Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaati akkasitti hubadhu. Eebbisaan Addunyaa musliimaa miti bar kiristaana siigalee garuu Oromummaa waliif fiddee dhiiga kiyya obboleessa kiyya jedhee Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa kan kaasee abbaa isaatii fi haadha isaarra caalaa itti aanee qabrii kaa'ee Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaati akkasitti hubadhu. Eebbisaa Addunyaa jaallatamaaf kabajamaa boolla isaa daadhiin haa guutu siigalee. So kanaafi mee walqeequu walxiqqeessuu kanuma hundaayyuu bara saba biraatii miti Oromummaatu Oromoo xiqqeessa Oromummaa Oromoo cabsa kana caalaa wanni nama aarsu hin jiru jechuudha siigalee. Kaalifoorniyaa mitiitti Ameerikaan guutuun nu jettu daaratti gubattee hodhumte waan nama galchu qabde waan nama galchu ni qabani hin qaban jechuudha. Daawwattootaaf kabajamtoota keenya kirkirri lafalleen akkuma itti fufeetti jira. Gaarri Fantaallee amma akkuma beekamu jechuudha. Ibidda boba'uuf malee homaan hafne jechuudha. Guyyaa kaleessa kirkirri kan duriin daran jechuudha dabalee itti fufee gaara Fantaallee irratti aaraatu lafa keessaa bahaa jira jechuudha. Akka waan voolkaanoo fakkeesseetuma gaarri guutuun akkanumaan aara bobahaa ture jedhan guyyaa kaleessaa oduun nu geessi jechuudha. Daawwattoota keenya dhugaa dubbatuuf baay'ee addunyaan guutuun gara ibiddatti jijjiiramaa jirti. Qiyaamaa dhiyaate ta'ee hin beekne gaa'ii rabbi nu haa baasuma jenna waan biraa waan jennu hin qabnu jechuudha. Daawwattoota keenya egaa oduun har'a isiniif qopheessee dhufellee kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya namoonni hanga ammaa nu daawwattan galanni keessan guddaadha. Chaanaala keenya namoonni haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa. Guyyaa guyyaan oduulee oo'itu haala Oromoof Oromiyaan keessa oolte dhaga'uu namni barbaadan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhatu hin dagatinaa. Viidiyoo like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Chaanaalallee viidiyoon har'aa asumarratti kan goolabamuu ta'a qophii keenya kan itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.